Zabana namni uffata isaatiin madaalamu keessa jirra. Zabana haasawa namni haasawu uffata isaa ilaalanii yoo uffanni isaa bareede irraa fudhatan yookaan immoo cal ja'anii akka maraata bira kutan keessa jirra. Dhageeffadhu Aliyyi ilma Abii Xaalib akkana jedhe. Laa tanzur ilaa man qaala. Gara nama waa dubbatee hin laalin garuu ammoo unzur ilaa maa qaala. Waan inni jedhe ilaali malee nama dubbate hin laalini. Nama dubbate fadhu miskiina tahuu, fadhu tujjaara tahuu, fadhu nama uffata bareedaa uffatee deemu tahuu, fadhu immoo nama carqa uffatee deemu tahuus xiqqaa tahuu, guddaa tahuu, warra biyyaa tahuu, keessummaa tahuu abadan kanan laalin. Nama aangoo qabu tahuu, hawaasa nagayaa tahuu nama hin laalinii ja'an. Garuu maal laaluu qabda? Ilaa maa qaala. Gara waan inni je'eesan laaluu qabdaa ja'an. Waan ajaa'iba namatti ta'u gaaf tokko biyya abbaa dhootana keessatti qarsa naannoo sanii sheetichi tokko maqaa isaa hin dha'u nama jabaa, nama caalimaa beekamaa, nama yeroo dheeraa ilmii keessatti dabarsirraa ol ka'ee yeroo jummaa imaamtichi salaachisee booda imaamni yeroo salaamata baafate saffii duraa tanarraa ol ka'ee assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu jedhe. Yeroo kana tokko maal jee saffii duraa tana keessa ta'a. Aboo jeen sadaqaa bakka tanatti hin kadhatanii imaamata deemiiti hulaarraa afadhuu jeen gantichi waasiifaa kannani. Dhaga'u jirta? Sheetichi gorsuuf ol ka'e, hadiisa rasuulaa itti himuuf ol ka'e, daawaa godhuuf ol ka'e. Inni maal see uffanni sheekaa waan hin bareenneef, shaajee waan hin deemneef, uffata isaa laalee sheeka madaalee maal jeen gara duubaa san dhaqi namni sadaqaa kadhatu achi dura taa'eeti imaamata isaa afatee achi waliin buusunaaf achi gaddeemii jeen. Laali. Booda bare jechuu sheeka kana waan inni ta'e. Masjida san keessatti waan hedduu dalage biyya san keessatti san booda sheetichi san jechuudha. Inni hin beeku. Kanaaf zabana jecha nama osoo hin tahin nama laalee namni namarraa waa fudhatu keessa jirra. Gaaf tokkos biyyuma tana keessa ummataa booda tokko ol ka'ee daawaan godha jee bismillaahi alhamdulillaahi jee khutbaa qaroo eegale. Yeroo kana namni lama wal bira ta'an aboo kummaa gadi hin teenyee jee tokkosi. Jara lamaa wal bira taa'urraa jechuudha. Aboo maanurraa gadi hin teenye jennaan. Isa kana ni beeytaa jennaan hin beekuu jeen. Eenyu jennaan bari inni kun tujjaara nama qabeenya qabu taasaabii lama qaba jeen. Taasaabii lama. Nama jabaa honoo tujjaara bara jeen beeytooti kamitti hin beeyne jenne. Ahaa edaa tanaafuu dubbiinsaa akkam mi'ooyitii je. Ahaa edaa qabeenya qabaaf akka dubbiinsaa mi'ooyitii. Shuuf zaban akkanaa keessa jirraa. Jecha Aliyyi ilma Abii Xaalib kana fudhadhu. Zabana namni yoo viidiyoo bareechitee kaamiraa bareedaan waraabdee daawaa gallakkifte malee namni daawaa sirraan dhageeffanne keessa jirra. Zabana uffata babbareedaa mudawwar imaamata babbareedaa uffattee os baate malee namni waa sirraan dhageeffanne keessa jirra jechuudha. Zabana qabeenyaan nama madaalan laalchaan nama madaalan kana keessa jirra. Kanaaf maal tahuu qabdaati? Laa tanzur ilaa man qaala walaakin undur ilaa maa qaala. Waan inni jedhu san laaluu qabda malee nama dubbatu laaluu hin qabdu. Yoo qabaataan dubbiin taane dubbate irra dhaye. Yoo miskiinni dubbii bareedduu dubbate namni humaa hin qabne kara deemaan gariibni keessummaan mashhuurummaa beekamtii hin qabne hin bareen yoo waan gaarii dubbate raa'itii gootee fi bira dabruu qabda. Wabillahi tawfiiq.